Harka fuudhee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu Multimedia. Bokkuu Multimedia sagantaa gingilchaa torbaniin qabannee kan isiniif dhiyaannu kan torban kanaa fudhadhee dhiyaadheera. Sagantaa gingilchaa torban kanaa kan isiniif gingilchu qaxaleen keessan Habsaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube channel keenya subscribe godhaa. Sagantaa keenyaafis yoo yaada qabaattan nu barreessaa. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa torban kanaaf fudhadhee dhufeettoon darbiin dura hordoftoota amantaa ortodoksii soomana baatii lamaa qabanii jiru. Baga ittiin isin ga'e. Kadhannaan keessan waaqa keessan fuulduratti akka dhageettii argatu anis yeroo hundumaa isiniif awwaa. Baatiin kun baatii soomanaati. Baatii lama guutuudhaaf. Nutis isaanuma duukaa soomannaa eessaa akka foon nyaannus hin beeknu. Baga ittiin isin ga'e. Akkasumas hordoftoota amantaa musliimaa baatii ramadaanaa baga ittiin isin ga'e. Egaa baatiin lamman as adeemu kuni baatii seexanni itti hidhamtu. Seexanni itti tumamtu. Hordoftoonni amantaa musliimaa baga ittiin isin ga'e. Barri ramadaanaa kun kan nagaa kan gammachuu akka isiniif ta'u asumarraan hawwii koo isiniif dabarsuun barbaada. Baratuu gingilchaa. Sagantaa gingilchaa torban kanaa fudhadhee dhufeettoon darbiin dura torbee kana keessa taatee adda addaatu magaalaa Finfinnee kana keessatti ta'aa ture. Wanti na gammachiise inni guddaan sagantaan guddaan an torban kana irraa qooda fudhadhee muuvii Abbaa Malkaa jedhamu Leencoo Fiqiruutii fi akkasumas Gammachuu Abrahaamiin qindaa'ee hawaasa bira ga'ee torban darbe kana keessa ture. Sanbata guddaa kana magaalaan Finfinnee miila tokkoon dhaabbattee turte. Magaalaa Finfinnee keessatti seenaa guddaa dalagame. Dargaggoon Oromoo hamilee guddaadhaan artii Oromoo afaan Oromoo guddisuudhaaf sadarkaa muuvii afaan Oromoo ol guddisuudhaaf halkaniif guyyaa hojjetanii yeroo Leencoo muuvii kana hojjechaa ture yeroo 2-3 istiidiyoo isaas akkasumas Bishooftuutti hojjechaa ture dhaqee daawwachaa ture. Hamileen isaanii baay'ee nama gammachiisa. Ijoollee dargaggoota Leencoo Fiqiruu ijoolleen isaa wajjin hojjetan akkasumas immoo gammeen Portland irraa Ameerikaa irraa dhufee paartinarii ta'anii waliin hojjechaa jiranii dargaggoota hamilee namatti ora artiin Oromoo bor waa qabdi. Bor wayiin gadi ba'u. Muuvii qulqullina isaa eeggatu. Sagaleen isaa kan namatti tolu. Kalariin isaa kan namatti tolu. Ergaa isaa nan gaafatina guutummaa isaa dhaggeeffadhee waan hin xumurree fi sana jaajii gochuu hin danda'u. Garuu hojiin hojjetame baay'ee nama gammachiisa. Yeroo baay'ee muuvii hojjechuudhaaf namoota barbaadanii iddoo adda addaarraa walitti fidanii muuvii hojjetu. Kan ijoollee kanaa garuu adda. Ijoolleen jedhaan quxxisuu kooti baay'ee waan ta'aniif. Kan Leencoo Fiqiruufaa garuu adda. Abbaa Lataa Acting Akaadaamii bananii ijoollee barsiisanii, ijoollee leenjisanii, ijoollee leenjisan kana akka isaan muuvii hojjetan dargaggoota qaroo qeerroodhaaf qarree keenya erga barsiisanii waggaa tokko ol erga barsiisanii booddee akka isaan muuvii hojjetan godhan. Muuviin kun immoo kan inni itti eebbifame mana tiyaatira biyyoolessaati. Beeraawi tiyaatir bakka jedhamu. Beeraawi tiyaatir sanbata guddaa yoo dhaxxanii tutaatanii qeerroodhaaf qarreen hiriira dhaabbatanii galma sana marsanii jiru. Kun seenaa keessatti ani argee hin beeku. Hiriiraan akka kana namoota muuvii Oromoo kaanis fiilmii afaan Oromoo ilaaluu fi hiriiraan dhaabbatan argee hin beeku. Abjuu natti fakkaate. Beeraawi tiyaatirii sana bira ijoolleen dhaabbattee yeroo see eeggattee ol galtee gammaddee muuvii kana ilaaltee garuunsa baay'ee na gammachiise. Kana keessatti waan lama yaadadhe. Bara 70moota keessa artistoonni Oromoo, hawwisoon Oromoo kutaalee Oromiyaa iddoo adda addaarraa, Harargeerraa, Wallaggarraa, Jimmaarraa, Arsiirraa dhufanii Beeraawi tiyaatirii keessatti Aliin Birraafaa, Ilfinesh Qannoo, Zariin Wadaajoofa baay'een kan irratti argaman Alii Shabboofaan seenaatti hojjetan. Kun 70moota keessa baay'een keessan hin dhalanne. Bara kana keessa seenaa guddaa dalagame. Bara sana keessa hojii guddaatu hojjetame. Oromoon iddoo adda addaarraa walitti dhufee keenyumatu keessanii maaf ala teessanii Tolasaa Badhaasaa Kirsinnaa kaasanii
Kottara maaramnaa minaan keenya keessa seenaan guddaan itti hojjetame ture. Arsiirra hawwisoon dhufe, Jimmaarra hawwisoon dhufe, gola Oromiyaa iddoo adda addaarraa walitti dhufe bakka tokkotti eenyummaa isaanii, aadaa isaanii itti mul'isan. Akkasumas bara 1991 keessa muuviin afaan Oromoo dhaabaa wayyeessaatiin barreeffame dukkanaan duuba kan jedhu galma kanatti agarsiifame. Nan dhagee warra kana lamman achiin turre qaamaan 1991 yeroo sana begii keessanii qaajechaa ture. Begii keessan ture waan ta'eef dhufee nagarra. Garuu seenaa akkan dhageetti akkuma ammaa kana namoonni hiriiraan dhaabbatanii dukkanaan duuba dhaabaa wayyeessaatiin yookiis namoo daandiitiin dalagame ilaalan. Sadaffaan isaa torbee darbe kana keessa leencoon fiqiruufaa seenaa hojjetan. Ijoollee kana jajjabeessuun dirqama. Mootummaa ta'e miti mootummaan. Ijoollee kana cinaa dhaabbachuun dirqama. Tattaaffii mataa isaaniitiin. Gargaarsa nama tokko, ispoonsira nama tokko malee mana barumsaa baranii, ijoollee leenjisanii, muuvii hojjetanii, moor ijoollee kana cinaa yoo dhaabbattan abbootiin qabeenyaa keenya, uummanni keenya, mootummaan yoo ijoollee kana cinaa dhaabbate waan guddaa dalagamuudhaaf deema. Ijoolleen kun fiicharii guddaa qabu Oromoodhaaf. Leencoon fiqiruu akkuma beektan kiliippi afaan Oromoo baay'ee keessatti kanaan dura fide gaaffiif deebii godhee irraa dubbachaa ture. Waan baay'ee dargaggeessa hojjeteera. Umuriin isaa xiqqoodha. Garuu yaadni isaa sammuun isaa adda nan jiru. Fagoo jira. Kanaaf hamma dandeessaniin ijoollee kana cinaa dhaabbadhaa. Garuu komii ani qabu tokkittiin immoo guyyaa sana maal ture? Sagantaa adda addaatu ture. Guyyaa tokkittii keessa sagantaa bakka 3 bakka 4 waaman. Guyyaadhuma sana waliif magaalaa Harar keessatti hospitaala guddaa General Hospital ijaaree eebbisiisee hawaasaan ga'e. Akkuma kanas magaalaa Finfinnee keessatti Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee kitaabni isaanii ilillii hoteelitti eebbifame. Guyyaa tokko taayimii tokko keessa. Isa kamiin dhannee isa kamiin dhiibu. Isa kamtu foon isa kamtu golta. Waan babbareedaatu walirra dhufe namni bakka dhaqu wallaale. Kitaabni Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee kanaan dura barreessanii lafa kaan ilma isaaniitiin gulaalamee irratti hojjetamee maxxanfamee ispoonsara obboleessa keenya yeroo hundumaa artistoota Oromoo kitaabolee Oromoo barreeffamu dudduuba jiru. Maqaan eenyu akka ta'e isin beekachuu dandeessu. Kitaabni kun ilillii hoteelitti sanbata guddaadhuma saayitii tokkorra ture. Egaa hamma dandeenyetti achi sin dhannee xiqqoosee isaanii wajjin turre. Lafa muufii kana sin dhufne achi baanee immoo sagantaa biraatti ture. Sagantaan gara fuula duraatti waan akkasii kun walirra waan bubbuuf yeroo sagantaa qopheeffattan eenyutu waa qopheeffatee jira, maaltu deemaa jira, guyyaa sana maaltu jira utuu jedhamee ilaalame gaarii natti fakkaata. Maaliif hawaasni keenya dammaqiinsi keenya kitaabni gaafa eebbifamu namni ba'u xiqqoodha. Muuviin gaafa eebbifamu namni gadi ba'u xiqqoodha. Konsertiin gaafa jiru namni gadi ba'u xiqqoodha. Kanaafi galmi akka duwwaan fakkaanneef bakki tokko o'aa fakkaate bakki tokko qabbanaa akka hin taaneef warroonni sagantaa qopheeffattan gara fuula duraatti sagantaan torbee kana keessa maaltu jira maaltu hin jirutu jettanii ilaaltanii baay'ee gaariidha. Egaa torban kuni kana faa fakkaata ture. Kabiraas immoo sagantaan torban kana ture guyyaa gaafa jimaata Raamadaa hoteelitti sagantaa adda tokko ture. Iyyaadhattu yoo ta'e irreechi galuudhaaf guyyaan muraasa gaafa hafu tokko sirba wayii gallakkifnee turre anis sagalee jalaa qabee aduutiyyaa. Gechotiya Bireetiya jedheen sagalee jalaa qabe. Sirbi Dassuu Hamboon Dassuu Dalasaa Borrokaa ilma obbo Dalasaa Borrokaa kitaaba eebbisiifate gaafa jimaata. Kitaabni kana barreessaa jiraachuu isaa quban qabun ture. Kiliippi hojjechaa jiraachuu isaa quban qabun ture. Yeroo darbellee kiliippii isaa gaafa hojjetamaa tures duukaa deddeemaan ture. Isa ammaa kana ani quban qabu. Guyyaadhuma eebbaa gurbaan kun nutti hin qoosa. Gurbaan jedhee abbaa seeraasi. Artistiidhasi. Amma immoo kitaaba barreessutti ka'ee hin faarfatasi abbaa qabeenyaatisi waamatti waamu wallaalle maal jedhee akka waamu Dassuu hojii keenya hadhati. Hojii keenya hadhati. Hojii keenya hadhu konfiyuuzii nu goote. Eenyu jennee akkas waamnu wallaalle. Abbaa seeraa jenna. Abbaa qabeenyaa jennamoo artistii jennamoo faarfataa jennamoo waan jennees waamnu wallaalle kitaaba qubee jenereeshinii fi diinagdee jedhu eebbisiisee hawaasa biraan ga'ee jira. Kitaabni yeroo baay'ee gaafa eebbifamu achi gubbaa teessee kitaaba tokko birrii ammanaan abaluun biteera
kitaaba tokko abaluun hammanaan biteeraa kan jiru dhageenya kan dassuun dhageenya kan dassuu nyaannee dhunnee xafannee kitaaba keenya bobaa jala kaa'annee gal kitaaba bitadhaas kan nuun jedhu bitadhaas nuun hin jenne kennaadhumatu nuu kenname sirba haaraa tokkos hojjete afaan Oromoof afaan Amaariffaa wal keessa makeenuu hojjete sanas nu eebbisiise isa ammaa kana sapiraayizii nu godhe kabisu mana waame jimaatan naqee anin qoosan se'e hojii keenya dhudas nuti taphachaa jirtati hojii keenya kitaabicha garuu bitaatii dubbisa obbo Dalasaa Burrokaa jechuun jaarsa biyyaa jaarsolii hamboo guchisiisan keessaa nama tokko isaanii seenaan isaaniis achi keessatti barreeffamee jira ilma nama guddaati jabaadhu wama dandeesse gumaachi wama dandeesse karaa abbaa seeraas ta'ii kinoo kitaabas barreessi artistiis ta'ii faarfataas ta'ii konfiyuuzii manu gochaa wama dandeesse cirracha kee dinagdee Oromoo keessatti qabsoo Oromoo keessatti eenyummaa Oromoo keessatti aadaa Oromoo keessatti buusaa jirta jabaadhu siin jenna kitaaba isaa gara fuula duraatti qabiyyee isaa immoo dubbifne irraa dubbanna ta'a yoo naaf iyyames immoo gaaf tokko finne isumayyuu asitti gingilchina. Baratuu gingilchaa. Addi bilisummaa Oromoo Daawit Ibsaatiin hoogganamuu fi KFO'n Profeesar Mararaatiin hoogganamu yoo xiqqaate baatii lamaaf utuu walirraa hin citin marii godhaa turan. Guyyaa 4 garuu walitti aansanii ilillii hoteelii keessatti marii guddaa gaggeessaa turan. Waa'ee saba isaanii irratti mari'achaa turan. Waa'ee uummata isaanii irratti mari'achaa turan. Guyyaa 4 qaama hawaasaa irraa afeeranii irratti mari'achaa turan. Mootummaa wajjin mari'achuudhaaf mootummaa wajjin haasa'uudhaaf qabxiilee isaan lafa kaa'an keessatti akkuma ilaaleetti fuula Facebook irratti maxxanfamee jira waa'ee nagaati nagaa waaraa olaantummaa seeraa kabachiisu waa'ee nagaa ummanni keenya biyyi keenya Oromiyaan nagaa argachuu qaba miidiyaa irraa amma wanti odeeffamaa jiru waan biraadha KFO'dhaaf addi bilisummaa Oromoo mootummaa wajjin haasa'uudhaaf የሽግግር መንግስት ያስፈልጋል jedhanii miidiyaan warra finxaaleeyyii lallabaa jiru maaliif lallabu kun yeroo Oromoo walii wajjin taa'ee mari'atuun jaallatan KFO'dhaaf ABO'n ta'anii mari'atanii mootummaa wajjin mari'achuuf gaafa deemanii hin jaallatan maaliif gaafa Oromoon nagaa argatu waan ta'uu beeku Oromoon gaafa nagaa argatu biyya kana duwwaadhaan miti gaafa Afrikaa nagaa buusa kanaaf akka Oromoon nagaa ta'uu hin barbaadan dursaniitu waan ofii barbaadan nu maxxansan waan KFO'n yookiis addi bilisummaa Oromoo jedhe otoo hin taane waan ofii hawwan waan keessa isaanii jiru waan namoota wal gaareeffachiisu waan namoota walitti buusu maaliif Oromoon Oromoo wajjin mari'achuun jaallatan Oromoon Oromoo wajjin gaafa mari'atu nagaatu bu'a nagaan gaafa buusaan bakka hin qaban har'a Oromoo gidduutti nagaan dhabamuu isaanii bakka argatu gidduu galanii borcu gidduu galanii waan barbaadan keessaa butatu naannoo keenyatti akka nagaan bu'u hin barbaadan Oromiyaa keessatti akka nagaan bu'u hin barbaadan KFO'dhaaf addi bilisummaa Oromoo garuu saba Oromootiif nagaatu barbaachisa nagaa barbaachisu kana mootummaa wajjin teenye qaamoliin hidhatanii Oromiyaa keessa jiran karaa nagaatiin Oromiyaan ala jiranis karaa nagaatiin mootummaa wajjin mari'achuu qabu hawaasa keenyaaf nagaatu barbaachisa nagaa waaraan nu barbaachisa olaantummaan seeraa kabajamuu qaba ulfaadha baay'ee galatoomaa Profeesar Mararaa baay'ee galatoomaa Obbo Daawit horaa bulaa saba keenyaaf kan barbaachisu isa kana kan nuti iyyaa jirru walitti dhukaasuun nu barbaachisu wal ajjeesuun nu barbaachisu wal takaaluun nu barbaachisu miila wal jalaagatuun nu barbaachisu mariitu nu barbaachisa saba tokko ummata keenya nagaa akka hin argatuuf mariitu nu barbaachisa kun jajjabeeffamuu qaba sababiin isaas hawaasa keenyatu nagaa barbaada waan ta'eef sababiin isaas hawaasa keenyatu nagaan qabu waan ta'eef nagaan nu barbaachisa mariin nu barbaachisa marabbaadhaan mari'achuu kanaaf yaadni keessan yaada jajjabeeffamuudha warri olola oofaniif gurran kennina akka isin gidduutti nagaan hin buuneef isiniif mootummaa gidduutti nagaan hin buuneef isiniif KFO gidduutti nagaan hin buuneef adda bilisummaa Oromoof mootummaa gidduutti nagaan hin buune warri barbaadan baay'ee jira kanaaf dafanii dursanii summiitti facaasuu barbaadu kanaaf dursanii gantuu isin gochuu barbaadu kanaaf dursanii bitamtuu isin fakkeessuu barbaadu lakkii nagaa ummata koo na barbaachisa lakkii yeroo kanatti maqaa koo miti
nagaa ummata koo dursa lakkii yeroo kanatti guddina koo miti guddina ummata kooti dursa yeroo itti jedhanii gurra cufatanii walii wajjin gola keessa ta'anii mari'atantu amma namni dhugumaan Oromoo ta'e kana kan isin fuuldura dhaabbatu hin jiru yeroo waraanni bilisummaa Oromootiif mootummaan mari'achaa turan sana keessa ummanni keenya hammam gammadaa ture ummanni keenya hammam abdii godhachaa ture nagaatu nuubboo jedhee gurra isaa qeense halkaniif guyyaa irriba dhabee alalaalaa ture nagaatu nuubboo jedhee gaafa waan sun fashale jedhame mooraalii ummata keenyaa meeqattu qame warra mootummaa keessa jirus warri mootummaa keessa hin jirre har'a waan social media irra jiru dhugaa isinitti hin fakkaatin lafarratti ummati keenya nagaa barbaada lafarratti nagaa barbaada dhugumaan namni Oromoo ta'e dhugumaan namni quuqama lammii isaatii qabu nagaa barbaada mootummaa keessaa jiraatu mootummaan ala jiraatu quuqama ummata isaanii warri qaban hundi nagaa barbaadu nagaatu nu baasa akka nagaan hin buune warra barbaadantu jira akka Oromiyaa keessatti nagaan hin buune warra barbaadan warra daldaltoota saanduqa warra meeshaa gurguratu warra rasaasa gurguratu jiru warri dalta achi keessa argatantu jira akka nagaan hin buune barbaadan kanaaf marii isin mootummaa wajjin jalqabuuf deemtan kun jajjabeeffamuu qaba Oromoon isin cinaa dhaabbatuu qaba akka miidiyaatti isin cinaa dhaabban nagaa barbaanna marii keessaa waa ba'a wal dhaga'uu keessaa waa ba'a walii wajjin ta'anii mari'achuu keessaa waa dhufu namni walitti dhufee mari'ate furmaata biyyaa ta'a furmaata nagaa ta'a furmaata misoomaa ta'a walirraa gaareffachuu walirraa baqachuu wal takaaluun maqaa wal balleessuu wal xureessuu wal kuffisuu walitti inaafu wal cabsuu keessaa wanti dhufu tokko hin jiru diinaaf karaa banuun ala beekee miti kan isin gorsu hayyoonni keenya beektonni keenya ummata keenyatu nagaa barbaada gola Oromiyaa lafii hin naqin hin jiru isa kaan fuula Facebook irratti maxxansu malee bakka baay'ee naqa namoota baay'ee wajjin hin haasa'a namoota baay'ee wajjin hin mari'adha Oromoon nagaa barbaada Oromoon diina godhatee achi ofirraa dhiibee fira godhatee ofitti qabatu hin jiru hunda keessan ija tokkoon ilaala akkasin nagaa buustan barbaada akkasin tokko taatan barbaada yoo tokko ta'uullee dhabdan akkasin wal dhageessan barbaada akkasin walii abboomamtan barbaada akkasin wal takaaltan hin barbaadu akkasin wal dhabamsiisuuf halkaniif guyyaa hojjettan hin barbaadu akkasin walitti dhukaastan hin barbaadu gara lammanuudhaan ni miidhamutu Oromoodha waan ta'eef inni aangoorra jiru obboleessa keessan inni biyya geggeessaa jiru obboleessa keessan waan gaarii qaba dogoggora qaba ilma namaatti qaba dogoggora waliif qaba wal dhagaa waliif abboomamaa walii wajjin mari'achaa yoo gara fuulduraatti deemne duwwaadha rakkoo amma keessa jirurraa kan baanu rakkoo dhufuuf jiru keessas kan ba'uu dandeenyu akkas ta'e duwwaadha wal takaaluu keessa waan tokko jiru hamma walitti dhufe namni waliif gadda yeroo baay'ee namoota Facebook irra na arrabsan nan arga Facebook irra halkaniif guyyaa na xiqqeessan baay'ee jiran gaafa qaamaan arguu buleessa koo jedheen obboleetti koo jedheen hammadhee dubbisa hirrifata diinummaan irraan qabu gaa social media diina nu godhe malee diinummaa dhiigaa walirraan qabnu gaafa namni walitti dhufe hirrifata warri har'a walitti dhukaastan utuu qaamaan wal agartan hirrifatu har'a waan ani keessa jiru qaamaan gaafa nufe pirezidaanti Shimallis ijaan argee rifadden qaamaan nufe gaafa Dr. Abiyyi argee rifadden qaamaan nufe gaafa fiild maarshaalii argee bira taa'een rifadden qaamaan nufe gaafa Aadde Adaanech Abeebee argee rifadden fagoo taa'ee diina natti fakkaatu turan qaamaan gaafa walitti dhufnu waliif rifannam iskiriinii miidiyaa duwwaadhaan wal agarree diina wal goonam foddaa televizyinii duwwaadhaan wal agarree diina wal goona wal takaaluuf halkaniif guyyaa hojjennam kaayyoon koos Oromoodhaaf ta'e jennaan wanti diina nu godhu tokko hin jiru qaamaan namni walitti dhufe namni walii wajjin taa'ee mari'ate namni walii wajjin taa'ee haasa'e waliif rifata hamma walirraa fagaannu hamma wal in agarretu diina wal godhachaa deemna
Kanaaf walitti dhufuun baay'ee barbaachisaadha. Walitti dhufanii mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Walitti dhufanii ilaaf ilaameedhaan haasa'uun diinummaa keessaa wal baasisamu. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo KFO'n ibsa keessan dubbiseera baay'ee natti tole. Jabaadhaa. Ololli inoofama. Akkuma kanaan dura siirratti oofamaa ture inoofama. Ijoolleen har'a biyya geggeessaa jiran umurii fooniitiin ta'ee jennaan ijoollee keessan. Dr. Abiyyiin mucaa Profeesar Mararaan ta'a. Dr. Abiyyiin mucaa Obbo Daawwitiin ta'a. Umuriidhaan yoo ta'e. Waan isin nu keessatti abaqaltantu har'a nu keessaa dubbata. Jenereeshiniin ammaa immoo qabsoo isin barattiin geggeessaa turtan irra upgrade godhee jira waan ta'eef isinis kana hubadhaa. Warri aangoorra jirtanis abbootii keessaniif fooniinis afuuraanis abbootii isiniif ta'an Oromummaanis abbootii isiniif ta'anii bakka laadhaa fi walii wajjin haasaa walii wajjin mari'adhaa. Ilaaf ilaameedhaan. Baratuu gingilchaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa. Torban kanaaf fudhadhee dhufe asuma irratti golabeen jira. Sagantaan keenya kun yoo isin tolte waan raabuu hubattanis hiriyoota keessanii raabsuun dagatina. Torban sagantaa biraan hamma wal deebi'utti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadha jenna. YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Ergaan keenya yoo isin toltes hiriyoota keessanii dabarsaa. Nagaatti.